Maatiin nagaa jenne, waatiin nagaa jenne, warri nagaa jenne, biyyi nagaa jenne. Oromoon saba guddaa Afrikaa hambaa Ortee Kush uummata guddaa fi saba aadaa duudhaa gabbataa qabudha. Uummanni Oromoo uummata aadaa safuu sirna heeraa fi seeraan uummaticha irra darbee addunyaa kana boonsu hedduu qaba. Bakka guyyaa walgeettii Oromootaa gola Oromiyaatii wal waamuun ayyaana guddicha Oromoo kabajachuuf nagaan geessan. Irreechi kan milkii jaalalaa fi tokkummaa keenya caalmaatti dagaagfan nuuf haa ta'u jecha Oromoon gara malkaa gaafa deemu maree hoo maaliif jedha? Maree hoo jechuun maal jechuudha? Gabbisa yoonoo maali? Ani Lubee Girmaatii nu faana tura. Maatiin nagaa jenne, waatiin nagaa jenne, warri nagaa jenne, biyyi nagaa jenne. Oromoon waggoota kuma hedduudhaaf gaanfa Afrikaa naannoo sulula laga Mormor marsuun qaroomina gurguddaa addunyaa kana raajeffachiisan kanneen akka urjii fi addeessa irratti hundaa'uun aha tolchuu piraamiidota hanga har'aatti hibboo addunyaaf ta'an ijaaruu sirna bulchiinsaa qajeelaa fi hunda galeessa uumuu heera uumaa wal simsiisuun uumeen walaabuu akka sirna koo ofii eeggatee jiraatuuf ayyaantummaa fi dammaqinsa qoor qalbii hayyootaan heera yayyabee seera lallabee qe'ee fi araddaa koshotaa nagaa fi qananiin jiraachisaa turedha. Oromoon barii obboroo qaroomina addunyaa saaquun sirnaa fi safuun uumama hundumaa dhangi'ee qajeeltoo heera gadaatiin waan hundaaf fala kaa'e akka galaana gaanfa Afrikaa irra dambali'uun hambaa kooshotaa tiksee qe'ee ofiirraa roorroo abdaarii uummata gurraachaa irraa immoo gabrummaa qolachaa ture. Uummanni kun osoo diimokiraasiin hin tolfamin heera gadaa tumatee ittiin wal bulchaa ture. Osoo labsiiwwan mirgoota ilma namaa hin bahin heera isaatiin uumama hundaaf akkaa fi bakka isaanitti tikni barbaachisu akka ta'uuf sirnaa fi sirnakkoon addunyaa akka heera ofiitiin damboobu taasiseera. Oromoon hayyuu fi ayyaantuu isaatiin gadaa uummate. Gadaan qe'ee Oromtichaa gada doorraa eeguun Oromoon qe'ee isaarratti akka qananiin jiraatu gochuuf sirna waan hundaa of keessaa qabudha. Gadaan akkaataa jiruu fi jireenyaa hawaasummaa fi bulchiinsaa aadaa fi amantii ooltee fi bultee bobbaa fi gala hormaataa fi ayyaana Oromoo hunda of keessaa qabu sirna guutuu fi qajeelaadha. Egaan caacculee sirna gadaa keessaa inni tokko irreechadha. Irreechi amantaalee aadaa Oromoo keessatti mul'atan keessaa isa tokkoo fi adda dureedha. Oromoon gara malkaa deemee itti galateeffachuu akkasumas kadhataaf kan inni malkaa filatuuf malkaan yeroo birraa waan taliiluufidha. Kun ammoo mallattoo qulqullinaati. Bishaan yoo dhugan lubbuu namaaf ta'a. Yoo dhiqatan ammoo nama qulqulleessa. Yoo dadhaban hafuurri isaa lubbuu namaaf ta'an amantee Oromoo ganamaati. Kanumaan ka'uudhaan irreechi Oromoof suga qaamaa fi qalbiiti. Irreechi kan Oromoon bahee itti waaqa galateeffatuu fi imaanaa waaqa irra bulfatu akkasumas ayyaana waaqa kadhannaa fi galateeffannaati. Oromoon birraa kan malkaatti ba'uuf bashannanaaf utuu hin taane waaqa dukkana gannaa nagaan isa baase galateeffachuu kan gara fuulduraaf ammoo imaanaa waaqa irra bulfachuu fi ayyaantummaa ofii gabbifachuufidha. Irreechi guyyaa galataa kan uummanni Oromoo uumama qabatee waaqa uumaa fi uumama isa samii utubaa malee dhaabee fi lafa isaa malee didirse uumaa walaabuu ganama waaqa gitaa fi morkataa hin qabne kan beelii fi belelee ta'e ittiin galateeffatudha. Sirni kunis gara malkaatti gaafa deeman galataan kan eegalan ta'a. Maree hoo waaqa uumaa waaqa uumamaa gurraacha garaan garbaa tokkicha maqaan dhibbaa leemmoo garaa taliilaa waaqa salgan booranaa torban baareentummaa waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraachaa waaqa shanan gadaa Oromoo waaqa shanan odaa Oromoo waan dukkana ganna keessaa ifa birraatti nu baasteef galata siif galchinaa jechuun galataan kan eegalan yoo ta'u kanumarraa ka'uun irreechi guyyaa galata waaqaatii jedhame. Oromoon arfaasaa birraatti bahee waaqa isaa kadhata. Birraa immoo horra bu'eetu waaqa dukkana gannaa of galchee booqaa birraan isa ga'eef marga jiidhaa fi daraaraa keelloo qabatee galatoo dhiyeessa. Uumama qabateetu uumaa galateeffata. Irreechi gosa lama yoo ta'u inni guddichi kan walgeettii Oromootaa garuu irreecha malkaa yookaan irreecha birraa jedhama.
Irreechi birraa irreecha galataa yeroo ta'u bacaqii gannaa nu baastee booqaa birraa waan nu geesseef galata kee jedhamee galateeffatama. Guyyaa galateeffannaa kana irratti egaa namni hunduu akka umurii isaatti uffata irraa bareedu filatee faayaadhaan miidhagee dargaggeechi bareedee haawwan wandaaboo kuula bareedaan hojjetame irratti callee fi dooqaan faayamanii coqorsa jiidhaa qabatu. Abbootiin gadaa immoo kallacha bokkuu marga alangaa jirmaa yookaan ulee aangoo abbaa gadaa ibsu qabatanii dura bu'anii tooraan gara malkaatti imalu. Haalli uffannaa nama hundaa bifa kabaja waaqaa ibsuun ta'uu qaba. Haawwannis ta'ee shamarran mogolee gaditti uffata dheeraa uffatu. Kunis yaa waaqni soqoliin gaaddidduu kee nun dhoowwateen jechuutti hiikama. Malkaa gammaa gamanaatii wal waamanii waaqa isaanii faarfatu. Horri arsadii haroowwan magaalittii marsanii jiran keessaa malkaa irreechaa beekamaa fi bara dheeraa irraa kaasee itti irreeffatamaa ture ta'uu seenaan ni dubbata. Egaa gara malkaa yeroo deeman maree hoo jechuun eegalu. Maree hoo jechuun eebba abbaa malkaa fi hangafootaan taasifamu ta'ee marga jiidhaa fi abaaboo birraa qabatanii bishaaniin tuqanii waaqatti facaasaa waaqa uumaa galateeffachuun irreeffatu. Araaraa fi wabiis gaafatu. Hoo yaa maree hoo waaqa uumaa hundaa maree hoo waaqa lafa humtee waaqa malkaa humtee waaqa odaa nabee maree hoo waaqa odaa roobaa waaqa odaa waltum waaqa odaa bulluq maree hoo jechaa irreeffatu. Irreechi birraa yeroo laggeen ganna guutanii firaa fi aantee addaan kutan manii fi iddoo isaaniitti deebi'an yeroo malkaan boora'ee ture itti taliilu yoo kan facaafatan margee biilu sa'aa namni abdiidhaan bineensii fi beellanni waan nyaatan argatan yeroo uumamni marti sanyii isaa qajeelfachuuf itti si'aa'u fi gumaa'u yeroo gaarreenii fi sululli urgaa daraaraan kafanaman irreeffatama. Oromoon malkaa bu'ee kan galata galchuuf waaqa beelii beleelii ta'e isa hunda sooruu fi tiksuuf galatu dhiyeessa. Kanas gabbisayyoo jedhee weeddisaa malkaa bu'ee uumama qabatee ayyaana isaa qajeelfata. Gabbisayyoon faaruu maanguddoon faarsan gaafa ta'u faaruu kana namni tokko gaafa eegalu kanneen biroo ammoo irra deebiin jalaa qabu. Kunis walaluun isaa akka taanutti jedhama. Gabbisayyoo hayyee roobee leeshaan sobbooqaa daraaree roobee lafa nuu gahee hoo yaa waaqsitu nuuna yoo hayyee roobee gabbisee odaan nabee dalgaloo hoo karraa filmoon sitti boohee hoo hayyee roobee ayeetu kanaa odaa qaccee dalga ciise hoo karraa filmoo sittan dhiise hoo hayyee roobee leeshaan sobbooqaa daraare jechuun guyyaa ayyaaneffannaa irreechaa faarfatama. Irreechi Oromoof suga qaamaa fi qalbiiti. Irreechi irree Oromoo gumeessee qoor-qalbii uummatichaa bu'uura hin daddaaqne irratti ijaaruun Oromoon biyya abbaa isaa irratti ititee akka jiraatu godha. Irreechi ayyaana Oromoon akka sabaatti kabaju keessaa ayyaana guddoo fi ulfoo Orteen Kuushotaa waggoota 12,000 duraa irraa eegaluun naannoo malkaa mormoritti kabajaa turanidha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya ayyaana irreechaa sababeeffachuun isiniif dhiyeessine kana fakkaata. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa horaa bulaa. Waatin nagaa jenne warri nagaa jenne biyyi nagaa jenne.